hangafa nagaa isa ta'e Waaqayyoon eegamtanii gannaarra geessan obboloonni koo hundumti keessan lafa jirtanitti ammas nagaan keessan baay'atu akkam jirtu naguma Waaqayyo ulfina fudhatu waa'ee keessaniif Waaqayyoon nan galateeffadha sagantaa kana kan hordoftan hundumti keessan eebbi Waaqayyo isin biraan hafin akkuma kanaan dura kutaa tokkoffaaf lammaffaadhaan isin bira geema turree wal fakkaatuun achin turtu kan jedhu walii wajjin dubbannee turre maaliif turte kan jedhu irratti haasofneerra ammasi lakkoofsa tokko kaanee hamma sagaliitti wajjin ilaallee amma immoo lakkoofsa 10 irraa kaasee amma Waaqayyo ayyaana baay'isee waan nu badhe isin biraan nan ga'a afurri Waaqayyo immoo ana calmaa isin hubachiisa waa'ee namicha waggaa 38 bishaan bira ciisee tokko dubbataa turre namicha kana maaliif ture namichi kun maaliif amma kana ture jennee wantoota tokko dubbanneerra lakkoofsa 10 irraa ka'ee immoo har'a wanti dubbadhu namichi kun nama Waaqa beeku miti akkuma isinitti mee ture nama Waaqayyoon eegaa ture nama amantii jabaati nama obsaan Yesuusin eegaa ture inni lallabne bara baay'ee hin beeknu gaaros kana kan jennee gaaf kan dubbanne har'a garuu wanta naa'ife tokko isinitti hima namichi kun nama Waaqa beeku miti waggaa 38 bishaan bira ciise baleessa Waaqayyoon hin beeku Yesuusin isa eegaan turre laamee obboloota koo waan tokkoon isinitti hima waggaa meeqa turtan waldaa kiristaanaa keessa waggaa meeqa turtan ergi gooftaa beektani waggaa meeqa ergi amaneera ergi jettanii garuu tu namni immoo mamteessan namoonni baay'een bara itti waldaa kiristaanaa dhaqan lakkaatu malee bara Yesuusin baran hin beekan ani waggaa amma kanatti tajaajile ani waggaa amma kanan faarfadhe ani waggaa amma kanan lallabe ani waggaa amma kanan geggeesse jedhu namoonni waggaatu sitti lakkaame moloo isitu waggaa lakkaate namoota baay'eetti baratetti lakkaame irratti lakkaame hidaatetti lakkaame namoota baay'ee Maatusaalaan bara jiraate hundumaa keessatti baratetti lakkaame malee isa bara lakkaate hin qabu barri Maatusaalaaf lakkaame hin jiru barat irratti lakkaame yerootis irratti lakkaama gaafan hojjetu ta'u gaafan sochootu ta'u gaafa gooftaa wajjin waliin barre baratus irratti lakkaame duuta malee barri sii lakkaamu hin jiru barri namaa lakkaamu jechuun waa hojjetanii darbu jechuudha dhalootaaf waa kaa'u jechuudha namichi kun immoo dhalootaaf miti ofiisaaf waan kaa'e tokkoyyuu hin qabu manaayyuu namatu sabaatee bishaan bira sagaale waldaa kiristaanaa baay'een keenya namatu nutti dubbatee dhugaa jiru nutti himnaan ergachi geenye immoo namarraa lafa bu'uun nurra jiraata nutti raajameedhaan bara jiraannu hundumaa mataa raajii irra teenya daggateetti raajii irra taa'uun nurra hin jiraatu irraa buutee of danda'uu qabda waggaa 38 kana keessatti guyyaa tokko of danda'uutu irra ture namichi kun guyyaa tokko guyyaa of danda'e hin qabu isayyuu warra isa danda'an warra sabaataniinitu namni hin jiru nama maaliif jiran isa kana kutaa tokkoffaa keessatti dubbadheen ture kutaa lammaffaa keessattis akkasuma maaltu isa turse jettanii nama baay'een na darbee Yesuus itti haasa'e Yesuus fayyuu barbaadda jennaan nama baay'een na darbee haasa'a ture hin hamata nama hamata guddina namaa hin jaallatu namni dhufee bira darbuu hin jaallatu akkuma namoota keenya tokko yoo ta'e tajaajilaan bira dabarte si xinneessu yoo ta'e tajaajilaan kaatee bira dabarte anumatu maqaa kee balleessa anuma si xinneessa kanaaf hin guddadhu ituun guddatiin maaliif turte kan jedhu irratti dubbanneerra guddina namaa waan jibbituuf hin guddattu kanaaf turte iddooma teessee turta dhala namaatiif kan ayyamame garuu socho'uu adeemuu of danda'uudha yeroo tokko amala namaatu akka namni iddoo tokko turu nama godhu dhukkubi namicha kana amala akkuma isin kanaan isinitti hime warra kaani isa kaanin naafataniidha isa kaanin jaamaniidha isa kaan nanna isaanii gar tokkotu du'eedha kan namicha kana garuu maqaan qabu dhukkuba maqaan qabne baatee waggaa 38 ta'e dhukkubi kee maqaan isaa maaliidha beektaa ammati miqqanyummaadha moo hammeenya moo tuffiidha moo inaaffaadha dhukkuba maqaan qabne teessee baatteen teessu kana booda maqaa gooftaa Yesuusiin dhukkuba maqaan qabnetu rakkise biyya dhukkuba maqaan qabne rakkise maatii dhukkuba maqaan qabne rakkise siinillee dhukkuba maqaan qabnetu amma kana se turse ta'a namoonni tokko gaafa dubbatan mataa kooti amma keessa miila kootiitti na dhukkuba garuu akkuma na godhun beeku
Maqaa dhukkuba isaanii hin beekan. Kanaaf fayyuu hin danda'an. Namni maqaa dhukkuba isaatii hin beekne lafa isa dhukkubu himachuu hin dandeenye fayyuu hin danda'u. Eessa si dhukkuba? Dhukkubi kee maali? Hinaaffaamaa qabdaa? Garaa keetu sharrii xaxaa? Miqqanyummaa si keessa jira? Obboleessa kee si biraa wixxifattu akkamna dabartettee ija bukkeen laalta? Maqaan dhukkubichaa maali? Ana maluma kooti kaa wajjinin guddadhee andurumaa kee nama lakoo akkasii na dhiisuu hin danda'u. Kanaaf achi turte si dhiisuu hin dandeenye taanaan Yesuusin gaafa beektu si dhiisa. Waldaa keessa taa'aa gaafa oollu waldaa keessatti guddanneedhaaf miti. Gaafa Yesuusii barruudha kan inni nu dhiisu. Gaafa Yesuus gara keenya dhufu nu dhiisa. Yesuus gara kee dhufeera atis gara isaa dhaqxeetta. Baay'ee namichi kuni Yesuus Kiristoosin eegaa ture. Amantiidhaan eegaa ture. Bishaan biratti eegaa ture. Yesuus immoo isa yaadate. Jennee lallabnee bara baay'ee. Warri Yesuusin eegan amma kana Yesuus isaanii hin tursu. Waaqan beeku namichi. Gasa 38 ciise namoota fayyan bishaan keessa isaanii bu'u arge malee fayyisuu Waaqayyo nagarra. Nama fayyee arge malee eenyu akka isa fayyise isaan fayyise nagarra. Waaqan beeku namichi. Lakkoofsa 10 dubbifan. Yommus warri Yihuudotaa namicha fayye sanaan harri sanbata siree baachuu seerriin dhowwa jedhaniin. Inni garuu deebisee namicha isaana fayyisetu siree kee fudhadhuuti adeeminaan jedhe. Isaaniin jedhe. Isaan immoo eenyu namichi siree kee fudhadhuuti adeemisi jedhee sitti himee jedhanii isa gaafatan. Dhaggeeffadhaa lakkoofsa 13 irra jiru. Namichi fayye suni garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Waan ajaa'ibaan isinitti hima dhaggeeffadhaa. Namichi fayye suni garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Namichi kun Waaqan beeku maaliif jettaa yoo jettan taatan lakkoofsa 13 irra jira. Fayyineerra akka nuuf eenyu akka nu fayyise beennaa. Kaanee deemneerra bifa godhanneerra namatti dabalamneerra. Waan namootaaf ta'u gararraan nuu ta'e garuu eenyu akka nuu godhe beennaa. Al tokko tokko Waaqayyo kana naa godhi, Waaqayyo sana naa godhi, Waaqayyo sana naa godhi jennee kadhanneetu gaafa waan sun nuu ta'u immoo Waaqayyo akka nuu godhe irraanfanne. Akka Waaqayyo nuuf hojjete irraanfanne. Waan sana ofii keenyaa akka godhanneetti haasofna. Ijoollonni Yihuudotaa safara keessaa gaafa namicha kana gaafatanii akka maaliif gaafatan isinitti fakkaate? Dubbii sadii inni Yesuusitti dubbatetu Yesuus immoo dubbii sadiin kanaan dura harkaa diige. Namichi maal jedhaa? Nama keessa na buusuun qabu qubaa koon itti rakkadhaa. Namatu immoo na dura fayyee sokkee namatu na darbee. Waan sadii kana dubbatee jennaani Yesuus immoo sadansaa kana sadiin jalaa balleesse. Sadiin balleesse. Isuma mana barumsaatii isin xaanxaadhaan baddeettan. Dubbii isaa dubbiidhaan balleesse Yesuus. Dhibaa'ummaa kee hojii isaatiin. Dondhooma kee arjummaa isaatiin balleesse asiin si ga'e Waaqayyo. Innaan akkamitti jalaa balleesse isinitti fakkaate? Namni hin jiru nama keessa na buusuu na bennaa isa yeroo inni jedhu kayyeedheen. Waggaa 38 namni ciise kuni deeqaa 8 tun ta'in sekendii 8 tun ta'in qaxxadee ka'ee dhaabbate. Sagaleen siifa dhufu maleessa ituma gadi wirri qattuu kaatee dhaabatta maqaa Yesuusii. Sagaleen duwwaan siifa dhufu. Isa lammaffaa immoo qubaa koon itti mixixxaa ture, qubaa koon itti rakkataa ture, baay'een itti dhiphadhee anumatu itti foqoqaa ture jedhee dubbatee naanitu baaddu siree ka'eedheen
ol fuudheen isatti lafan qufoo qoqattutu inni immoo baabaaddu siin jedha. Haleluuyaa. Waan itti baattee hin beekne si baachisa Waaqayyo. Waan itti baattee hin beekne. Isa sadaffaa immoo maali hammi namaa galeera na fayyanii na dursanii makiinaa bitanii na dursanii mana ijaarratanii na dursanii baratanii na dursanii tajaajilanii na dursanii sanaan na dursanii jettee isatti haasoftutu sirkaa gata Waaqayyo. Isa booda namichaan akkasidha. Deemii baay'ee warra odeessan kan hin dhaggeeffatu Yesuus. Naannoo warra odeessituu sin kaa'ee Waaqayyo. Odeessituun hojii hin jaallattu, hojii hin jaallattu. Nama hojii hin jaallanne maaliin beektu afaan itti buusa, haasaa itti buusa. Tarree warra odeessituu hin dhaabatin, tarree warra nama amattuu hin dhaabatin. Itti fuftee deemuu barbaadda yoo taate. Yesuus qat godhee haasaa harkatti fixe. Silumayyuu kana eegaa silumayyuu namoonni biraa sokkaniiru. Siree isaa ofirra buusee namni waggaa 38 hin sochoone kun miilla fuudhe. Socho'uu jalqabe. Adeemuu jalqabe. Kottume amalli kee siidheera yoo ta'e har'a aman. Warri kaan illee ganaa bishaan keessa bu'anii fayyanii sokkanii. Yesuus bira geenyaan inni kun waan qabu hunduma fudhate tokko. Si baachisaa Waaqayyo. Isa booddee siree baatateetuma deemu. Eenyunni maaliif sanbataan siree baattaarraa? Sanbata ta'uun beektu ati jedhanii ijoolleen mandara keessaa namicha qabatan. Maali jedhee? Anatu baatee ofii dhugaa Waaqayyooti ani ofii hin baanne. Namicha tokkotu fuudhii deemi baadhuu galii naan jedhe baadhuu deemi naan jedhe. Isa qaba. Isa na fayyisa. Eenyu inni? Anoo hin beeku. Har'a baay'een isaanii Yesuusiin fayyanii Yesuusii wallaalaniiru. Hiriyaa bira ga'ee wallaale Yesuusiin hin beeku. Mindaa bira ga'ee Yesuusiin hin beeku. Viillaa bira ga'ee Yesuusiin hin beeku. Konkolaataa bareedaa bira ga'ee Yesuusiin hin beeku kan jedhe baay'ee jira. Waan tokkoon tilmaama yeroo hundumaa Waaqayyo na gargaarii biyyoota baay'ee nan naqa. Hojii wangeelaatii fi baadiyyaas magaalaas nan deema. Namootaan dur waldootaan kanan dura dhaqee tajaajila keessatti bebbeeku hin jiran. Nama haaraa yookaas ijoollee dargaggooma kanan arga. Nan gaafadha obbo Baluunfaa meera. Hojiitti baay'atee isaanii waldaa ji'a 7 ji'a 8tti dhufu waggaatti tokko dhufu naan jedhu. Maayini Waaqayyo balbalatti banee achi kana godha achi albuuda baasa achi fooqii ijaara achi sana godhaanu jedhu. Akka yommuu gooftaatti hin jajjabaatu hin jedhu. Eegaa miseensuma kurnaffaa isaanii hin ergu kaa'edhu. Waaqayyo birrii kee hin barbaadu. Waaqayyo lubbuu kee barbaada. Ati Waaqayyo harkaa fuutee Yesuus harkaa fuutee kadhattee jilbeenfattee itti hiitee harkaa fuutee kaatee mana teessee itti birrii namatti waldaatti ergitu maayin. Warri waldaas na dhagaa. Nama Waaqaan saganne birriidhaaf akka sagaduun godhina. Waggaatti tokko gara mana qulqullummaa dhaqa. Macaafni qulqulluun garuu sanbata koo eegee. Sanbatoota koo eegaa. Sanbataan doogaadha kana xalaa isaaf irra buuse. Sanbata guyyaa gammachuu godhadhaa. Namni garuu guyyaa gaddaa godha. Isa kana barumsa kan biraadhaan walitti deebina. Garuu waan tokko haasa'uuf hin jedhe. Namoonni baay'ee Waaqayyo ulfina isaan baachiseetu eenyu akka isaan baachise wallaalan. Namoota baay'ee Waaqayyo eebba isaan baachiseetu eenyu akka isaan eessaan akkamii wanti kun immoo akkamittiinitu milkooftan hojjedhee akkas godheetanii akkas ta'eetanii jedhu. Wanticha garuu Waaqayyo baachisee bara Waaqa harkaa fuudhee. Siree kana eenyu si baachise naan namicha sana fayyisee baachise eenyu naan hin beeku. Haleluuyaa. Fayyisee iyyuu dugda siin gaafatatu Waaqayyo.
Kanaaf isa siree keessi baachise isa sati lafa turtee si baase sana lafa turte sana si turse sana dhufee si baase iyyuu wallaaluun ammas ganaa si turse. Isa booda namichi kun gaafa ta'e tokko sagantaa wayitiif waldaa kan biraatti walitti qabamaniitu jiraniitu waldaa keessatti inni kaan hin faarfata, inni kaan hin lallaba, inni kaan hojii hojjeta, inni kaan wanta garaa jira waldaa keessatti. Isa booda Yesuusii wajjin Yesuus akka inni Waaqa hin beekne isa dhumaan isinitti himuu barbaada. Ituu namichi waldaa keessachi deemee addeemee waa hojjetuutu Yesuus gubaa'ee sana keessatti saba sana keessatti waldaa sana keessatti argamee warra faarfatan dhiisee warra maal godhan dhiisee qaxxidee namicha isa bira ga'eetu qabate. Gurbaa jedheenaan cubbuun keessii dhiifameera. Lammaffatti hin deebi'in fayyiteettaa jedheen. Kanaan beenna akka nama isa booda namichichi eenyu akka isa fayyisee ergasii bare. Cubbuu keenya hamma lafa ishee barrutti eenyu akka nu fayyisee baruu hin dandeenyu. Kan si turse maa inni cubbuu keessi turse. Cubbuu goonna turse. Cubbuu keenya nu turse. Iddoo turre kana iddoo tun barbaadeen turre kana garuu Waaqayyo harka qabee nu baasa. In kadhannaa walii wajjin. Gooftaa warra cubbuun isaanii nu turse jedhani. Baay'een guddataniiru nu garuu hin turre. Baay'een darbanii sokkaniiru nu garuu hin turre. Baay'een milkaaniiru nu garuu hin turre. Maaltu nu turse? Cubbuu keenya nu turse. Si gaddisiisuu nu turse. Fayyisuu kee wallaaluu keenya nu turse. Nu gargaartee si wallaalle. Nuuf hojjettee si wallaalle. Nutti dadhabdee si wallaalle. Eenyu akkati taate wallaalle. Amma garuu barreerra. Ijaraara kennu ilaali. Lafa turree nu baasi. Harka nama keessa turree nu baasi. Harka diinaa keessaa nu baasi. Harka cubbuu keessaa nu baasi. Harka du'aa keessaa nu baasi. Yaa Waaqayyo waan gootuuf si haa galatu. Namoota kana kadhatan gargaari. Afurri keessaa ni wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo obboloota nu wajjin hin dadhabanii hojii kan hojjetan eebbisi. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa Waaqayyo isin eebbisu obboloota koo. Sagalee Waaqayyo yeroo hundumaa amma Waaqayyo na gargaare isin biraan ga'uudhaaf humna Waaqayyo naa kenneen isin biraan jira. Isin immoo sagalee Waaqayyo dhaggeessanii deebii Waaqayyoof kennuudhaaf qophaa'oo ta'a. Waaqayyo isin eebbisu jedha. Ogeessa kaameraaf ediitara keenya kuma kana nama Waaqayyo barsiisaa dhimma mishiinarii irratti barsiisu addaa mushfarraa Waaqayyo bara isaa eebbisu. Sagantaan kun akka kanatti bareedee isin bira akka gahu godha isaa. Waaqayyo bara isaa eebbisu. Iddoo jirtan hundumaatti fayyaan keessan, nagaan keessan eegamaa ta'u, hojiin keessan milkaa'u. Waaqayyo iddoo isin hin barbaanne isin hin tursin. Maqaa Yesuusiin ameen. Fayyaa naa ta'a.